haadha keenya inni nabdi Hussein haadha sana arrabsine suuraan fide suuraa fiduun immoo fuuldurumatti itti fufa suuraa fiduuf arrabsuun gargari laas keessatti quba qabaadha. Ani haati kee akkana haadha kee jedhee hin arrabsine isiidhaan hattuun jedhee isirraa waan dubbadhe Dortin dabariif gabaabaadha deebikee nam fudhaa hin arrabsine. asitti leebsa kennuun barbaade asitti leebsa kennuun barbaade waan ta'eef. An haadha arrabsuu miti haati kee akkana hin jenne isa iyyuu suuraa iyyuu danuun keessimne daqiiqaa muraasa kaa'een kaase sekenduma muraasa waan daqiiqaa tokko hin jaaltu. Walumaa galatti arraba haadha tokko wanta hin dubbadheeru namni immoo haadha arrabsite jedhe viidiyoo fudhatee dhufa sii galee viidiyoo fidee kun oola haadha arrabsite. Nama biraatti ibsuun kee hin barbaachisu nu warra si jaallatu ibsi. No wallahi hin arrabsine. Jaallachi mamaa tokko hin jenne wallahi. Tokko lammaffaan immoo waa tokkoon immoo si dhawwadha gaaffii tokko itti si gaafadhe gabaabsiyan waa tokkoon immoo si dhawwadha. Hattuu baasuu irratti aaliman jaalladhumaan ta'in soorii baasi. Qeesii an kabajumaan ta'in baasi. Paastarii an kabajumaan ta'in baasi. Dhuftee namni sitti mannaan ragaa guutuutti qabaannaan baasuun itti fufa. Abbaan barbaade hattummaa dhiisu. Gaaffiin wanta si dhowwadhu tokko yoo fudhatama qabaate gajjadhii koomentii ilaali majammara. Yoo koomentiin deeggare tokkee koo waan hin taane sirran kaawwan gatii si jaalladhu fani. Dhageessee gatii si jaalladhu fani. Keessaan illee sitti muu nan danda'a. Asumatti sitti muu barbaade nama dabaaladhe jechuudha. Footoo haadhaa, footoo abbaa, footoo obboleessaan fidin yoo akka carraa ta'e ana ta'e hattuchi. Qoigaa bareechi na hubadhatu waan siin jedhee qaba. Yoo hattuchi ana ta'e yoo hattuchi ana ta'e yoo footoo sargii kooti argatte miizee fidi miizee koo dhaggeeffadhu la. Miizee jechuun obboleessa. Obboleessi wal fida. Miizee fidi. Miizee dubartiis fidi. Footoo faamilii tokko hin fayyadaminiin gorsa nama si jaallatuuti anasiin jedhe. Warri na deeggarta yes jedha tokkummaan ilaala komentii. Jaallateetu ta'een dirqameetu. Faamilii keenya. Waa tokko siin jechuu barbaada. Qoigaa. Komentii ilaalii yaadni kee sirriidha. Nam fudhaa yaada kee. Waan sitti nu barbaada. Kanaati suuraa maatii yoo kanaa abbaaf hindu nama sana qabachuuf kaayyoo keenya arrabsuuf miti. Naagalee tokkee naagalee maali beektaa dhaggeeffadhu gaa. Warri amma boo'aa jiru. Warra amma boo'aa jiru kunoo tokkee sitani maalaa wallaahi kunoo. Warra amma boo'ee boochisaa jiru kuni maal jedhe beektaa? Dhannee bakka danuu gallee dubbataa turre. Deebiin jarri nu deebisanii mubaarak situ hattuu dhaana an jedhani ishiin jedheeni. Namni wal amansiisa yeroo namni na amansiise nam fudhaa dhaggeeffadhu laa. Yeroo namni na amansiise waa nam fudha tokkee. Anis yoo si amansiise fudhatta maatii keetu jedhe. Bakka danuu galee jennaan mee badiin tokkummaa maalii jennaan wallaahi isii ajjeesuu jedhan ishiin jedheeni. Footoo sii gad deebisee irraa dubbatu jedhan ishiin jedhe dhaggeeffadhu gaala gara namni ittiin namatti dhufuun beekaafani. Suuraa haadhaa haati warra jala deemtanii namoonni si kabaju keessattuu noonoo jettanu dhaabbadha. Bakka tokko seentanii dubbataan dolle. Wama tokko maqaayyuun jijjiiranne sin dhaabbadhaa isin hin kabaja. Wallaahi hin qabu. Duran dhaabadha. Ajjala deemtanii fakkeessitoota maal jedhaa turan haati tokkoon boo'e mimmaan busee boleessa bira taa'ee footoo kee bira taa'ee wayyee haadha wayyee anaa haadhuka haadha fidee akkana godhe jedhee irraa boo'e maaliif uummata sitti kaasuuf jechuudha. Ani immoo obboleessa kooti ati. Wallaahi mesenjeraan da waleessitti mun wallaalle daarektiin waleessitti mun wallaalle. Yaada kana yoo sitti kaase ummannati jaallattu ajjala jiru danuun kan caala si jaallatan. Si galee ummataaf hojjetaa harta gatii ta'e. Wanni jarri ittiin bu'aa oolan maa inni fudhatama argatan. Haati kee utuu qabrii keessa jirti naan jedhe. Inni boo qabrii keessa jirti utuu ati waa hattee jennaani yookiin waa dogoggortee jennaani tokkummaan ati dhiyaachuu diddeemiira keessa galtee yookiin wal loltanii haadha kee dhiyeessuun hin taa'amu suuraa kee galabbatee arrabsuu taa'edhaan ookeen jedhe jechumaan. Akkasii hayyeegaa suuraa gad deebisee naani dhannee bira teenya jedheen fudhe yaada kana amma yoo hin deebifnes itti yaadiiti miizee namni warra hin qabneen jiru gati ta'eef suuraa haadhaa warraaf abbaa mana rakkoon qabuun jalaan akka yaada kooti akka nama tokko amsii galee kuma nama kumaa miti yan. Si galee miidhamuu keessa hin barbaadu miidhamuu jechuun namni qalbii sitti sabu yaada kee asirratti garuu waan gaddeetti yaada kee fudhaa. Fixeeraan. Inni dhiyeessina jennee hanga yoonaas nama lama kan nuti dhiyeessine haadhaaf abbaa. Nama lama sanayyuu qabachuuf jecha qabanneerra tokko dhiyeessinetti milkoomna si galee tokko nu didee nu arrabsee ganu sana dhiyeeffanne harka nuu kenne jechuudha. Dhukkee nurraa kaase alaas keessatti jechuudha nama lamatu dhiyeessine waan akkanaa tokko siinuma kaleessaati tokko sana dura ture jechuudha. Inni nu
Illo leedinnaan nama sana karaa qabannu hin dhabne jechuudha. Karaa qabannu hin dhabne sana gaafa finnu namni sun harka nuu kenne jechuudha. Waan sana illee deebisee jechuudha gubee. Malee yaadni keessirriidha. Hunda dhiyeessaa isin jirru nama lamaan gayyoolaatti kan dhiyaate nama hedduun dhiyeessine kaan ofuma harkaa qabna malee gadi. Wannan akka nama tokkotti akka nama namni kudhan viidiyoo koo ilaalutti wanta waadaa siif galu si wajjin dhaabadhee viidiyoo ati maxxansitee ta'ee abbicha dhaggeeffadhu akka inni nama bira ga'u. Mana illee itti bannee yeroo cuftee baase mana illee itti bannee itti duuluu illee ta'u hattuchi qobaayyuu dhaabachuun akka waan maatii guutuu wajjin dhaabateeti. Haadha dhiyeessuurra viidiyoo hattucha kanaa maatiidhaa erguu himata hattucha kanaa maatiitti erganii maatii dawwalanii maal wayyaa jara keenya ilmoon keessan akkana hate irraa dubbachuu deemna suuraa keessanis dhiyeessuuf deemna mucaa kana nurraa qabaa jedhanii intinaachuu sababni isaa maali ragaan koo maayilli haati akkuma haadha keetti tokkee go annama sitti dallansiisuudha yookiin immoo intilaachuuf mitiyan rabbii koo na argaatiin gadetta. Duraan dursee dubbataara mubarak. Bakka kanaafuu inni postiin goona sheeriin goona jala wali hadda bo'aa oolani mee maaliif suma yaatti bu'ee jedhanii bo'aan oollee baraala dhageessanii akkan qabanu wanni jedhanii bo'aa oolan maa inni maaluu hagootu isii yoo barbaade gara galchuu yoo barbaade dhaqee ayisisu rakkoon qabu jedhan isaa wajjin jirre jedhan dhaggeeffadhu kana jalatti hin dhufan isii sitti maara. Haadha dhiyeessuu qofa balleesseedhaan iyyuu dhiifama gaafachuu qabaa bu'aa oolu. Isa waa'ee dhiifamaan ilaallatu isin tuffatata. Garuu isa sichiitti bochiftoota kana jalaa qabuudhaaf. Dhaggeeffadhu hattuu tokko amma fakkeenyaaf kanatti kanaan dura saaxilte wayii maqaa waamu asuma keessaa biyyan jiru kana keessa. Taa'ee abbaa barbaade gaafa narrabsu dhiiftanii jedhe dhaggeeffadhu ofirraa jigala. Gaafa inni akka barbaade ijoollee keenya xiqqeessu calluma jettanii dhiiftanii ergama qaba. Amma immoo haadholii keenya eegale kun sirriidhaa jennaan uummanni lakki waayinaadhaa sirrii miti jedhanii yaada kennaniif hattuu burree nama biyya kana keessa jechuudha. Nama dafqa dubartii dhiiraa nyaatu. Amma maal jala dhokotaa rubeettaa haadha jala dhokotaa jiru. Haadha jala baasuudhaaf immoo maal gochuu qabnan immoo istiraateejii kee asuma irratti sirreessine jechuudha. Maqaa haadhaa hin waamin abbaa hin waamin bilbila barbaadadhu itti dawwaliiti. Yaa haadha koo mucaan keessa mubaarak musamma hatee jira. Kanaafuu jennaani waan innate kana suuraa keessanis gadi baasuuf deemaa jirra itti dawwaladhaa minaamin kanatti fayyadamtatuun beektaa. Warra qamisii haadholii jala dhokote kana as baasuudhaaf an jedhee dhiifama mana kolchaa waa biraatiif hin jenne alaala qabaadhee naannoo tokkummaa alaala goon bidu boru. Sidii galeera akka ta'uun jedhe. Waa walii galatti sirriidha. Kaleessaas ta'ee dheengadde ijoolleen komentii warri lola haqa irratti xiyyeeffatanii nama komentii cufachiisaa isa kana laayivii irratti illee galatoomaa akka isaa qafalminaan. Komentii kanaan abbaa fedhe harka kennachiisuu dandeenya. Warra komentii gidduun galata galchuun dagadde galatooma. Abbaa fedhe hidhannoo hidhatamee jennaan abbaan fedhe komentii jala darbuu hin danda'u. Komentii waa eegalu waan kana eegale arguu dandeessan. Abbaa fedhe likkii galchuu danda'a. Hidhannoo komentii keessan cimsaa tarkaanfiin gama komentiitiin fudhatamu cimuu qaba. Komentiin hattuu jedhu kun cimuu qaba. Abbaa fedhe hattuu hin balleessu. Nama nagaa hin balleessu malee hattuudha yoo hattuu jette hin baddi hin dandeessu. Hojii sitti himteetta waan ta'eef. Hattuu jechuun cimsamee itti muddamuu qaba jechuudha. Itti abbaa fedhe balleessuu dandeenya kanaan. Beekamaan harka illee kennachiisuu dandeenya. Kan eegasii nu dide bare kanaan harka kennachiifne bare. Nama meeqa kanaan harka kennachiifne jechuudha. Isiin immoo asii fachi asiin akkas jettu. Adama mubaarakii warra isii asii achi haasoftu kana hattuudha sun. Utuu qorattee namni amma kana jiru kun waa namaatirra jira, waa hatee jira. Nama shakkiin qabu. Amma warroota yeroo abdii Huseen nu warra tokko abdii Huseen deeggara irra caalaa isaanii gaafa sakattaanu hattuu ta'anii ba'anii. Siigalee gaafa jalqabaa jechuudha. Irra caalaan isaanii hattuu ta'an fayyaa booda durbaan nan fattashee jabaa dhugoota koo warri jedhan fayyaan isaanii hattuu ta'an booda keessa jechuudha. Maallaqa namaa baatanii ta'an. Kana jechuun an irra deebiin Sumayyaa Tasfaa irraa illee rakkoo dhuunfaan qabu loliisa qiimii wayin qabu. Nama tokko irraa loliisa qiimii tokko hin qabu. Hakan gaafadhee haqamaa gaafatta jechuun dandeessu naa wajjin gaafachuu asii dideen dhiibsa malee. Gaafachuun immoo itti fufa. Fakkeenyaaf ganda tokko irraa fedhii tokko hin qabu. Ganda tokko gaafachuun qaba. Gandi tokko akkas jedhee fedhii kana hin qabu. Gaafachuun dirqama. Kunoo gaafattan miti isin ufiddanii waan an gaafadhe barre uummanni gaafatee dhabe. Waan an iyyee irraa iyye sana uummanni illee waanuma an gaafadhe sana gaafatee dhabe jechuudha. Kanaaf hattuudhaan hattuu jenneetti himnaa jechuudha. Ati nama nagaa utuunni waa namaa nyaataa jiru, utuunni waa namaa dhugaa jiru, sababati jaallattu qofaaf lakki ati nagaadhaan jedhu hattuudha eeyyee naate hattuudha jedhee itti.
ati hattuudha jedhanitti hattuudha miti eeyyiin hattuudha jedhetti maallaqa namaati irraa kaffalin jedhan kaffalu hattummaa isaatti na jechuudha hin hate kun osoo bira jiraate osoo nan taane ilkaan irraa cabsitee fudhatte harkaa malee harkatti hin dhiiftu namoonni immoo akka yaadaatti isaa kennu galchaa namni tokko jalaa bu'aati namoonni immoo amaanaan isitti kennadhu koppilinga godhamu meeqa tokke al tokko koppilinga godhame nama jirtan maalummanni rabbii jedhaate awuzu billee toda miti taappi miliyoona deema koppilingi bayyada fa bakka koppilingi godhame al tokko yaa inni dabalataa amaanaan uummata kana uummata Oromoo kutaa kudha tokkotti kennu tokkotu jira an waan kana gandaan quban qabu waan gandaa kana quban qabu irra deebi'eesiitti ijoolleen kaleessaa ganda itti dhaladhee miti lachuu gandaaf akka gandummaatti akka hin deemneefan ana mala kiyya keessaa waan akka gandummaatti deemtu kana hin jaallu waan akka gandummaatti nama waa hatee ganda jala dhokatu illee hin jaalladhu nama waa gandatti harkisu illee hin jaalladhu fakkeenyaaf jechuudha an Wallaggas ta'e Walloo Iluus ta'e Boorana Gujiis ta'e Karrayyuu Arsiis ta'e Harargee Baalees ta'e akkas Jimmaan waan kutaa Oromoo kutaa kudha tokko yoo ta'e Shawaas ta'e rakkoo hin qabu anaa rakkoo hin qabu ana biratti rakkoo hin qabu akka gandaatti hin deemsisina amaanaa waan an dubbadhu awwallahi waan gandaa kana keessa hin jiru akka gandaatti illee deemu waan akka